ijaaramni gadaa Oromoo keenya hin cimse. Oromoo keenya immoo gadaa jechuun yoo gadaatti hin bulle Oromoon yoo gadaan qaban homaa irra hin qabaatu. Gadaa jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun gadaadha. An biraan qabu Oromoo. Waanuma deemu waa bishaan yaa'utti muti Oromoon ani irreeffatus. Seera gadaan murteessan malee irreechis malkaanis seera gadaan tumteefsan haan harka durii qabaan. Kanaaf ijaaramni gadaa Oromoo keenya hin cimse. Oromoo keenya immoo gadaa jechuun yoo gadaatti hin bulle Oromoon yoo gadaan qaban homaa irra hin qabaatu. Gadaa jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun gadaadha. An biraan qabu Oromoo. Yeroo ammaa kana waan argin dubartiin asirratti maal handhuura qullaa. Oromoo aadaa Oromooti kun dhiirri hunduu qullaa. Akkamitti ta'a kun? Abbaa gadaa Sanbatoo bayyana Sanbatootu waa'ee ijaarsa gadaa irratti haasaa bal'aa nuuf godhu. Sana dura garuu obbo Asnaaqan as ba'anii abbaa gadaa bayyana Sanbatoo gara waltajjiitti akka nuuf affeertuun si gaafadha. Obbo Asnaaqan waltajjiidha. Kabajamaa abbaa gadaa bayyana Sanbatoo gara waltajjii nuuf dhufan affeera. Ol kaatanii simattan jedhu. Ijaa qalbii irraan waan bisa waa'ee aadaa Oromoo seenan Oromoo qabiyyeen inni qabu guddaadha. Amma yeroo ammaa kana immoo namoonni keenya guguddaan ba'aa jira. Hunduu waa'ee ofiit irratti duulaa jira. Seenaa yookaan handhuura uumaa Oromoon qabu sana awwaalame lafa keessaa baasaa jiranii. Kun immoo waaqatu nu godhe. Maaliif namni hinaafanii waan hundatti hinaafaa duruma irra dhuftee jechaadha. Ofii danda'anii hojjetanii han Oromoo Waaqayyo kenneef kana irratti deemanii dandeettii Oromoo Waaqayyo isaaniin kennine yaa ta'u malee fudhachuudhaan deema sun immoo yeroo dheeraadhaaf turee Waaqayyo deebisaa jechaadha. Maaliif aadaan Oromoo seenaan Oromoo duraa duuba dhufeenyi Oromoo waan akka ta'e hundi keenya nu galu nurra jira. Namni xiqqoo takka han ofii guddisuudha halkanii guyyaa hojjeta. Keenya kun xiqqoo karaa hambaatitti fiiga malee han ofii kanarratti inni asuma dhiyaata. Maaliif han ta'e han jedhu san laaluun namarra jira. Ani amma irratti dubbachuu barbaadu ijaarama gadaati. Yoo namni ijaaramne faayidaan qabu. Ijaaramni gadaa akkamitti ijaarama? Abbaan malkaa akkamitti ijaarama? Abbaan tulluu akkamitti ijaarama? Haati siinqee akkamitti ijaarama? San jechaadha. Kuni egaa duudhaa san hin qabaanne abbaan seeraa akkamitti ijaarama? Abbaan duulaa akkamitti ijaarama? Abbaan bokkuu akkamitti ijaarama? Abbaan sa'aa, abbaan maatii, abbaan alangaa, abbaan caffee akkamitti ijaarama? Abbaan muudaa akkamitti ijaarama? Maal inni hojjaan isaanii hin jedhu kana hunduu beekuun namarra jira. Maaliif ijaaramni kun an dhaloota hin dabruu fi han immoo waggaa 8 hin dabru adda qaba. Oromoon duruu lafa teechise. Hanarra nu jijjiirree hojjannoo dun ta'in Oromoon duruu tartiiba isaanii teechisee nuun gahee jechaadha. Abbaa bokkuu jechuun olaanaa abbaa gadaatii ol jechaadha. Abbaan bokkuu jechaadha. Nama pireezidaantii jedhanii ormii jedhu kan abbaan bokkuu guddicha. Abbaan bokkuu olaanaa abbaa gadaatii ol. Abbaan bokkuu hin jijjiiramus. Hoo inni irree du'e ilmatti dabra. Abbaan bokkuu. Bokkuu isaa ormaan kennu.
Abbaan gadaa oggaa 8 an hojjetu jechaadha. Abbaan duulatis akkasuma. Gadaa shananuu miseensi gadaa shananuu gadaan takkittum. Miseensi gadaa shananuu abbaa duula qaba hundu. Abbaa duulaa jechuun foollee keessaa hin bahu. Argitanii foollee keessaa hin bahu. Foollee sun immoo akkamii itti makoo jira akka tuulamaatti isin haasaa kara biraatti raabaa doorii maal hin jedhu hin jira akka tuulamaatitti itti makoon hin jira. Yoo abbaa gadaa ta'u ilmi isaa kara itti makootitti an deemu jecha dhoggaa 8 booda. Ammanuu han tartiiba yookaan immoo gadaa dhiisnuuf horataaf beelbaa jechaadha. Ijoolleen nu birma jiidhaa ijoolleen teenya itti makootaati jechaadha. Itti makoodhaan beelbaa irraa nyaatti jechaadha. Oggaa muudanni beelbaa irraa fudhatu immoo oggaa 8 booda ijoolleen teenya dabballee taati jechaadha. Ijoolleen immoo beelbaa horataa immoo itti makootaati jechaadha. Kana numaa galu duuba deema argitanii. Yoo ijoolleen teenya duulorraa foollee nyaattu ijoolleen beelbaa maal taate dabballee taate jechaadha. Ijoolleen immoo muudana itti makoo taate jechaadha. Akka itti deemee oggaa foollee fixe kara doorii kara gadaatitti deemaa jechaadha. 8 maaliif kana godhe Oromoon? Ijaarama gadaa kana maaliif godhe? Akka naanna'ee gosa sanitti hin deebineef oggaa 40 addaa fageesse. Argitanii oggaa 40 addaa fageesse naanna'ee gosa takka bichaa takka hin deebine gadaan dimokiraatiidhaan jedhan kanaaf. Yoo nan abbaa gadaa ta'e oggaa 40 ilmi kiyya eeggachuu sirreera. Yoo akka kiyyatti hojjate seeran abbaa gadaa ta'a. Yoo akka kiyyatti hojjechuu baate wannoo barcuma kiyya fudhachuu hin danda'u. Maaliif hambiraatitti deemi'a. Kara biraa deemaa jechaadha. Malee naanna'ee abbaa gadaa ta'eedha. Ilma abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf gadaan dimokiraatiidhaan jedhanii 40 addaa fageesse Oromoon nan teechise jechaadha. Abbaan duulaa yaa'u foolleedhaan han deemu hoomaa waraanaa hoogganaadha jechaadha abbaa duulaa jechuun. Olaanaa amma akka keenyatti dinquu dayyaas abbaa duulati. Hoogganaa jechaadha. Maaliif akka Oromiyaatitti akka Oromoo tokkummaa abbootii gadaa Oromootitti jechaadha. Akka tuulamaatitti immoo hin qaban gadaanu. Kana addaan babaasee Oromoon annoodha. Abbaan muudaa jechuun maali nan jedhu san immoo abbaan muudaa eebbisaa jechaadha. Qumbii tufaa jechaadha. Qumbii an nama qammasii yoo kennee abbaa gadaa han eebbisu jechaadha. Marraaqeedhaati jarri. Kanaaf abbaan muudaa jechuun ammana isaa dhaqxee eebba kennu jechaadha. Eebba qumbii. Eebba namni abbaa gadaa ta'u tokko eebba qumbii han hin qabne abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Abbaan gadaa akka seera tuulama keenyattis han Booranaattis ta'e Gujiis ta'e tokkuma abbaan gadaa. Sadeen hin jira jala 2. Amma akka tuulamaatitti abbaan gadaa tuulamaa yoo olaanu ta'e abbaan gadaa Jiillee, abbaan gadaa Bachoo ilmaa fincaan tuulama sadeeni gahee qabanii odaa nabeerraa jechaadha. Achi soo dhaqxee kara biraatti akkanuma hunduu 3 qaba of jala. 2 qaba guddichi sun abbaa gadaa ta'a jechaadha. Hassanuu dimokiraatiidhaan keessaa filatame oggaa amma tartiiba kan itti makoodhaan calqabee amma gadaa gahutti sirriitti qoratama. Akkuma ani mootan filatamu. Maal dabarsee dhugaa hojjetamoo nama hin kabajamoo hin saamamoo hin saamsisamoo soba ragaa baamoo biyya diigamoo dhaqeen araarsamoo
fudhatama qabamoo kana hunda gadaan qoratte abbaa gadaa ta'a malee hurufumaa ka'ee afaan oo'edha laaleedha hin ta'u abbaa gadaa amma fe'aa ta'u amma fe'aa baratu hin ta'u maaliif yoo inni digirii qabaate yoo waan biraa hojjete abbaa gadaa ta'uu hin danda'u kaleessa nama hoo saame arra baratee hoo hin danda'u maal saamadha inni ga'a harki isaa sun hin dheerata kanaaf oromoo sirriitti xiinxalee abbaa gadaan godhu malee akkuma hoo jedheetumaan kennuu moti filannoo waggaa 40 jechaadhaan keessa dabru kanaaf waggaa 8 keessatti immoo ani annarraa fudhatu abbaa gadaa an ta'uusaa sirriitti hin dheera sirriitti eenyu an hojjetu san ilaala waggaa 8 keessatti nu roobalee irra hoo fudhannu miseensi roobalee sirriitti nu to'ata abbaan gadaa sun eenyu an achi keechaa ta'u birmajii keechaa hin jedhu san ilaala nu immoo muudana horata beelbaa keessaa beelbaa amma nurraa fuuldura 2011tti fudhatu kana sirriitti ilaalla jechaadha abbaan gadaa beekamee jechaadha awwal lolu hin jiru hoo dhu'ettee eebbisuu bichaadha eebbistee ati hayyuu taataa jechaadha abbaa gadaa yoo gallakkisan namni manumatti galaa hin jedhu san immoo hayyuu guddaa ta'een beekaa indooman inni hojjetu abbaa gadaa sanirra hayyuutu hojjeta hayyuu beekaa jechaadha hayyuu amma obbo Lubeen muti hayyuudha amma isaan amma yeroo hundaa obbo Lubeedhan nan gaddaan maaliif hayyuudha maqaan isaanii oromoon akkatti wallee yaama malee atoo kalee atoo balee hin jedhu hayyuu jecha beekaa jechuun hayyuu jechuun beekaa jechaadha sadarkaa san hin dabran jechaadha akka beektan kana hambiraa abbaa maatii jechuun han ijoollee walitti qabaa han dubartoota ijoollee guddisu የቤተሰብ መምሪያት የማ ገረገልቻኒ ከኝማ ይቻላል እግሬው ፍኔ መቃ ገረጋጋለ ማለት ኢሳ አባ ማቴ እቹን አባ ሳይቹን አባ ዲነግዴ ማለቀ ቀባ ይቻላል አባ ሳይቹን ኢንቶዋታ ይቻላል አባ ሴራ እቹን መነ ሙርቲ ማልጀደን አባ ሴራ ያኒቲ አባ ሴራ እቹን ሐሴራ ሰን አባ ነለንጋ ጩፌ tartiiba abbaa langaa jechuun abbaa seeratu moo wannoo jechuudha kana abbaa langaa jechuun aqaabiggimu maal jedhan isaa jechaadha abbaa seera jechuun daanyaa yookaan immoo abbaa murtee jechaadha oromoon akka itti deema kanaaf hunda isaanii immoo sagalee yaa'ii keessatti yoo uumu sagalan hunduu seera qaba hunduu ga'ee qabaachi keessatti maaliif yoo ilmaan galaan daacetirraa sooddoo tokko filatu galaan daacee tokko filata oboo tokko filata ilmaan galaan oboo hin beektan deebi'ee immoo bachoo jaan bachoo keessaa nama sadi filata jaanjillee keessaa nama sadi filata sagalee yaa'ii jechaadha jara kana murteessan sagalee yaa'ii uummata jechaadha achitti hojjaa ofii waggaa 8 hojii raawwachiistuu jechaadha olaanaa kana ijaaramni gadaa akka itti deema kana nu jala babbadee tamma adrakkoo uummanni keenya wannoodhu malee kanas maaltu godhee ormas hin gomannu numa godhee jechaadha nu ofuutti deebisna yoo duunuu cimne oduu irratti duunee maal gochaa ormi nutti duulaa jechaadha duriin calqabe numa maal goona achi dhiibnanu nu nagaa qabna yoo jennu ammuma nagaa qabnaa hin jedhu san laaluudha ammuma orma dhiisaa ormatti quba qabanii muti nu maal hojjannaa jecha oromuma ta'eet oromoon diigu jira hammataan jaanjoo hammataa homaan beeknu han abbaa garaa garuma bichaa guutee obboleecha ofii fuudhee hankennu jechaadha kuni oromoo muti inni gaa maal jedha gadaa keessatti abbaa cakkaanyi maal jedha amaaranya oromonya jara jabeenya abbaa gara jabeenyaa jechaadha hin jira achi keessas han saba ofii kennu han nama ofii kennu
gara jabeechaa jechaadhin gara jabeenya annamaan laal anuuf bichaa laalu jechaadha. Kanaaf ijaaramni gadaa akkatti deemeet Oromoo wal ijaare. Waan hayyoota fi beektota akka keechanii kana walitti qabne biyya biyya barcuma kenninee fi barcuma 250 hundu haati siiqqatis ijoollee foolletis dargaggeewwan dubartii achi keessa jiranii hayyootas hunduu ga'ee qaba. Ga'ee barcuma kennineef sani hunduu hojjaa ofii galee hojjetaa yoo dhufe immoo murtii murteessa. Murtii immoo isin murteessisan nama Oromoodhaa fi nama Oromoo jaalatu waan gaariidha. Diina immoo hin naasisa. Diina hin naasisa. Yoo nu Bishooftutti tokkummaa abbootii gadaa dhaabnu Amaariyaadhaanis Oromiyaadhaanis barreessine. Oromoon tokko duruu maal eessaa walitti gottotanii tokko nuun jedhaniitu nutti duulan. Maalan Oromoon maal ta'e biyyi masaa jira maqaan dhoofnu. Maal Oromoon tokkuma Oromooni maal tokkummaa Oromoo hin jedhan kana mindina ya Oromoo andinnat Oromoo andina minda baay'ee keessi isaa nuummoo tokkummaa keenya uumnet akka walitti hin dhufnerree diiguudha baay'ee xaaran baay'ee akka walitti hin dhufnerree baay'ee isan dubbannu maaliif seenaa kee duubaa hojii dubbatu malee seenaa ofii abbaan hin dubbatu maaltu nu galchinu maaliif Taaddasaa Birruu ofii dubbateeti du'e seenaa isaa uummata dubbata namni an akkana jedhu sun beekaa mootiin ofuma faarsu suni faayidaan qabu inni namichi beekan isa caalu sin jira akkatti abbootii gadaa keenya wajjiniin tokkummaa uumne tokkummaan akkanumaan himotan uumame ijoolleen teenyas tokkummaa uumte an duraan ati Arsii ati Tuulama ati Maccaa Wallaggaa Maccaa ani Wallaggarree hin jedhan kanaan fuudhadhu Maccaa Sikkoo Mandoo Gujii Boorana jedha hundumaan adda addaa mana yuunivarsiitii keessatti wallonnoo dhusuni tokkummaa abbootiin uumeen ijoolleen irree nagaa taate waan keessa beeknu mana barnootaa keessatti baay'ee teessuma lafaatiin namni qoodaa bahe uummata keenya yoo namni Maccaa dhufe warra Maccaa jedha beekaa walitti naqa warri Tuulamaa akkas godhatan Arsii yoo dhufe akkas godha waan baay'ee keessa dabarsine har'a tokkummaa abbootiin uumen yoo abbaan nagaa ta'e yoo haati manaaf abbaan nagaa ta'e ollaan nagaa ta'a jechaadha. Sirriitti ijoolleen teenya amma tokkummaadhaan uume. Tokkummaadhaan. Har'aan kana godhu sin jiru tokkummaadhaan deema. Hambiraa hannu cimse immoo Oromoo han cimse immoo ittuu hidhaa jaraatii fi ajjecha warra Harargee itoo achi fixaniidha. Hin cimse isa Oromoo. Jarri hinidha malee shaakilee baay'ee namni keenya abbamu fe'aa dhaga'anii rakkoon qabu sanii. Ani nama sodaatus mutu. Maaliif? Hinidha inni achitti shaakalee baa walitti dhufe namni. Inni hidheedha malee mana barnoota kennaa bahe. Ayyetti ijoolleen wal barte oo galessanuma inni. Ayyee qabsoo Oromoo han cimse hidhaa Oromooti. Namni yoo hiite yoo dararte itti gaala malee duubatti hin deebi'u yeroo hunda itti himnanu nama hidhuudhaan deebisuu hin dandeessanii ennanu asiin kaan as dhiise biyyattuu hin dubbadhaan kanas dhaga'uu danda'an hidhaamot ilmi namaa barsiisuudhaan han deebistu malee maatii tokko keessattuu yoo ati dararte ilmi keessirraa badee karaa biraa tiksee gala. Siifuun ajajamu maal godha mana barnootaa dhaqeettaan inni karaa biraa deema hooka warra akaakayyoo dhaqa hooka warra sanyii biraa dhaqa hookan biyyaa ba'a. Kana an biraa tokkummaa fide immoo warra afran qallootitti jecha sukkaneessaa uummata keenyarra ga'een tokkummaa uume. Oduu Oromoon biyya biyyaa walitti filmachuu baanne yaa rabbi keenya yaa jara keenya hootan hunduu dhume. Namni tokko nu deeggara hin jiru Oromoo deeggare. Oromoo nu amma kana gara jabeenya hin qabnu. Han nyaachisne han obaasne mana itti ijaarree haadha manaa itti fuunee farda gootne fi Oromoon teechise nama alagaa unkaan
harma hodhaadhaan guddifadnaadhaan ilma mixiitiin baay'eedha. Hangoodha ginii Oromoo irratti rakkoon dhufeennaan hunduun hundeeggar eegas kuskus dhegaati duute kusu nuli gaddeemu sun keetii motin. Gin Oromoon kaleessa jibbame sun Hammachaa hin duule Arsii Baalee hin duule Booranaa Tuulama keessa bakka Walloo Kamiseedha. An citee tirree naannoo biraa hoo'edhe huccuun hin hafne waan nyaataa hin hafne manni ijaarri hin hafne uummata san qubachiise. Kana godhe ennaan immoo isin deeggarreedha. Ganaa bee lakkaa eegaa san keessaa baane eegaati duute yansi deeggaru inni quufa umaa rakkoo inni quufa irratti yoo nyaatte faayidaan qabu. Yoo beelofte yoo nyaatte immoo inni raffattus. Kana keessa baane. Kanaaf ijaaramni gadaa Oromoo keenya hin cimse. Oromoo keenya immoo gadaa jechuun yoo gadaatti hin bulle Oromoon yoo gadaan qaban homaa irra hin qabaatu. Gadaa jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun gadaadha. An biraan qabu Oromoo. Sabni biraan qabu. Amma gadaan cimeennaan keenyaan Itoophiyaatti jedhan maalan Itoophiyaa taaree gadannaan Oromooti. Eessaa fiddanii jenneen. Maal eessaa fiddanii sin? An duraan didu sun an Itoophiyaa jechuun an Itoophiyaa maa akkamitti ta'a? Gadaan an Oromooti. Yoo barbaaddan isin barsiisna malee isin hin kenninu inneennu kennuu hin dandeenyu. Duruu kenninee rakkanne. Kanaafuu isin hin kenninu jenneennu. Maaliif waan kennan deebisuun nama dhibaa. Ginii jalatti barachuu hin danda'an maal rakkannenu yaa baratu. Kana gadaan Oromoo leellisuu qabe hunduu. Nu cimnaan asi yoo tokko ta'anii ciman hunduu bobaa jala nama seena. Gadaan ijaaramni gadaan Oromoon eega gadaadhaan inni ijaaramne. Eega sirna isaa waaqeffataan inni ijaaramne kongumaa hin danda'u. Ijaaramni Oromoo ijaaramen ta'uu hin danda'u. Waa lama qaba Oromoo. Oromoon gadaadha waaqeffataadha. Hambiraa kusaan kusa Ormi kuuree itti olii gad oofu kana hin qabu Oromoon. Oromoon waanuma tana qaba. Ishuma balee maal qaba Oromoon? Akka Ormi diritoo irra oofu kana diritoo hin qabu Oromoon. Maaliif? Wanna qulqulluu ta'e waaqa bichaatti aman. Waa fe'ettis hin aman Oromoon. Amma Oromoon mukatti sagadaa maalitti sagadaa jedha. Isa keessa seenu hunduun beektan garaan keenya waan san keessa seenuuni. Oromoo mukatti sagadu. Waaqa uumtee waaqa muka uumte. Muka hundatti sagadu. Muknu muka qaba. Muka hundatti waan mukni ma'aatii miti. Muka keessa mukatu mukni eenyu an jedhu san. Filateeti Oromoon. Muka san waaqa muka uumteedha. Waaqa malkaa uumte, waaqa tulluu uumte, waaqatu uume malee bishaan amma guddicha kana waaqatu uume malee namni asii kun hin uumne. Waaqatu uume isa jechaadha. Waaqa kana uumteedha. Waaqa misgaanaa yookaan immoo galata galchuu jechaadha. Hambiraan qabuun. Bishaan itti amantii oduun ta'e oduu bishaan yaa amannu somaa himutti. Egaa bishaan hin jiraanne namni hin jiraatamoo akkamitti ta'a? Jiraachuu hin danda'u namni bishaan. Midhaan irree qanii 7-8 turta. Ginii bishaan qanii takkaa 2 nama oolchaa? Hin oolchu bishaan. Waaqa malkaa uumteedha. Malkuma hundatti himata sagadu Oromoon. Horii horsiisu. Dur yeroo ikiminnaan hin jirre san yookaan immoo manni yaalaa hin jirre horiidha. Horiitu dhaqee dhuga. Hin qulqullaa garaan isaa horaa jechaadha. Horsiisuu jechaadha. Malkaa jechuun immoo malkuma hundatti muti. Malkaan seera qaba. Malkaan hasseerri gadaa miseensi gadaa 5 seera tumteef malkaan. Waanuma deemu waa bishaan yaa'utti muti Oromoon irreeffatus. Seera gadaan murteessan malee irreechis malkaanis seera gadaan tumteefsan haan harka duri kabaja akka kennuuf qulqullinata akka eeguuf ejersi adbaariinis adbaarii qayeeti jira hin beektanii moti adbaarii qayee irreecha qayee irreecha golaa irreechi manaa ka'a alatti ba'a sanii booda irreechi
tulluun dhaqxaa, irreechi malkaa'in dhaqxaa, waliigala moo maatiidhaan dirree irratti irreeffattuun jira. Kana irreechi golaa ka'ee amma tulluu amma malkaa dhaqa. Irreechi baay'eedha achi geecha. Warri ayyaantuu seera tumteef seerri gadaa waliigalii galgalaa seera gadaa 5 tumteef ayyaantuun hundi ayyaantuu ta'uu hin danda'u. Waa dibbee haleelu ayyaantuun jennuun. Waa kabaroo haleelu inni hin danda'amu. Seera gadaan ganama tumteef ayyaantuu hin jennuun. Seerri miseensi gadaa tumteef hambarcumni 5 tumeef hawwaraanni 5 tumeef malee waa tulluu ijaaree masgiida ijaaree ayyaantuun hin ta'uu hin danda'u. Ishii fagduudha. Ayyaantuu olii gad deemtee nama saamtu jechaadha ishiin. Sobduu jechaadha. Maaliif hin tumneef seerri gadaa? Ayyaantuun hasseerri tumeef ayyaantuun gadaa gadi malee gadaa ol ta'uu hin danda'u. Kuni beekuun namarra jira. Ayyaantuun gadaa gadi. Ayyaantuun gadaa ol dabruu hin danda'u. Antumuufuu gadaadha. Akkamitti ayyaantuun gadaa ol dabra? Isa hin danda'amuun. Sirnicha kaleessa jiruuti. Kanaaf sirnichi keenya ijaaramni gadaa hundaa tartiiba eegee deema malee akkuma ormi godhuun ta'u. Kanaafuu fuuldura hoo akkamitti gadaan kun har'a ga'e fuuldura itti cimsiisne yoo isinis nu soo cimne an keessaa alaa hoo cime hoo wal deeggare. Maaliif wanna jabaate tokko hoo sirriitti ittiin deemne wanna jabaate tokko yoo hunda wal deeggarteen ijaarre manni hoo jala ijaaramni uummataa walitti hin qabne inni misaa jechaadha. Isinis Oromoon hoo cime an keessaan alaa gadaan hin cime. An keessaa alaa hoo cime waaqeffataan cime. An keessatis an alaatis Oromoo miliyoonaan ala jirus keessaan jirus miliyoon. Hunduu yoo wal deeggar gadaan hin cimaa jechaadha. Waa'ee qarshiitii mooti waa'ee amma ani yeroo hundaa waa'ee qarshiitii mootan Oromoo wannoon Oromoo maal dhabee goota biyya keessa gini yaadan an akka doktor amma asitti baanii haasa'an kan yaadanoo cimsan qarshii miliyoona caala jarri keenya. Qarshiin hin dabraa faayidaan qabu qarshiin namni qarshii ilaale inni tarkaanfii lamaan deemuun. Namni immoo dhugaa ilaalee sammuu sanitti fudhatee deeme qarshiidhaan jijjiiramuun amma namichi duutti sammuusaa barnoota jechaadha. Barnoonni kun nama miliyoonidha. Qarshiin immoo asii yoo danda'e hoteela tokko kawan nutti dhumti. Qarshiin hin barbaachisu dhuun ta'in sammuu namaa jijjiiruudha. Sammuu namaatitti gadi naquudha. Hannamaa san keechaa dhiquudha. Argitanii? Hannamaa san an duraa fudhate san keechaa dhiqtee kee kennitaaf. Keessa hodhni faayidaan qabu. Kanaaf ijoolleen teenya amma akka ijoollee teenya waaqeffataan biyya keenyatti dhugaan jedhanii waaqeffataa hodhan duraan namni irratti ijaaramaa bahe sun akka xilaataa akka siyaasa biraatti godhan. Lama taatee deemtee waaqeffataa dhennaan siyaasa ofaayedha. Namni waaqatti deemu akkamitti siyaasa ta'a? Argitanii? Namni waaqayyoodhaa deemu nama biraatis hin baddalu yookaan immoo niitu. Ati waaqa amanuu deemta. Hambiraa maaliif akkamitti itti tarkaanfatta? Namni hin galleef ijoollee waaqeffataa akka siyaasaatti ilaala. Namni biraa immoo goojjoo yookaan immoo mana manatti akka feetti ijaaraa oolu namni tokko hin dubbisu biyya keenyatti. Maal miidiyumti kun irree dabarsuu isarra jira. Achitti nan dubbadhaan nama sodaatee garagalus mutee durusi sodaadhu rabbii kiyya giniin sodaadha. Anna uume. Kanaaf ijaaramni kun immoo ijoolleen teenyaan achiisuun waggaa dheeraadhaaf dararamanii ari'amanii bobaa gadaa jalatti galanii dhibba dubbachuu nan danda'an. Godaa jalatti galaniit ijaarama gadaatitti deeman. Manguddootumti keenyarree beekadha jetturre sirna gadaa keessa jirurre ijoollee tana jibbaa ba'aniyyuu. Ijoolleen tun nu ficcisiiste yoo nani du'e maal ijoollee tiyya duurraa ni du'e. Dhalchee ani maal lamma kana ga'e maaloo du'e. Nafseen furan coqqaalani faayidaan qabu oo du'e numa du'a. Yaa ta'u malee isa hunda amansiisne ijoollee akka aanaatti gandatti of jala qaban
of jala godhan namni kana godhe namni ijoollee ofirraa dhiibe sirna gadaa keessaa baasna inni tarkaanfii fudhachuu qabne hunduu sodaate gadaa keessaa bahu jechuun eessa dhaqa naanna'ee gadumatti dhufa ijoollee tana ijaarame amma biyya keessatti waaqeffataan waan guddaarra ga'eera dhugaan jedhe duraan baay'ee hin beekan kunoo hayyuun darriffaan nama lama ta'anii hojjetan waan baay'ee irratti dararamaa ijoolleen teenya qabsoommoo ijoollee ittuma deemtee namni beekan an akka isaanii kun irrumatti du'ee har'aan ga'ee jechaadha. Kanaafuu an biyya keessa san biyya alaatis isin amma nu amma yeroo xiqqoodha hafurumaata arganne malee hin beektan isin hundu hafuura baafachuun nama dhiba oksijiniin egan jiraanne lapheen nama dhoote yookaan immoo hafuurri nama citaa miti waggaa dheeraadhaaf hafuurri citaa baheeyyuu nama keenya argitanii abbaa biyyaa ta'e akka biyyummaa dhaloota ofii wallaalee karaa itti deemu wallaalee namni keenya daran yaa ta'u malee waaqayyo yeroo qabu hundu amma yeroo ammaa kana yeroo deemtee waan haasa'anii yeroo akka feetti haasoftu duraan nu maleedhaan namni tokkoon haasa'u in cuqqaallata tokkoon aman biyya keessatti hin beektani amma immoo yaa ta'u galannaa ga'u rabbi haa gala kana maalifi sirritti irratti waan kana keessa alaa wal qabannee hoo deem borumoo harkatti galfachuu hin dandeenye takka nu harkaa baanaan deebisuun waggaa dheeraa nutti fida waggaa dhibbatti hin deebinu maal arganii mate harkaa akka hin baane jabeessuun nurra sirritti ijaaramuun nurra jira seenaa keenya beeksisuun nurra jira Oromoon nama dhiibu akka nama saba bilaatii moti akka namni jedhuu moti ijaarama gadaatitti ijaaramne ijaarama waaqeffataatti yaada dhufa inni dhiisa hanurfa deema sun naanna'aa olee horiin manumatti galaa miti inuma naanna'ee foona ofiin wallaalu horiin namichi naanna'ee suni wallaalan isaa deemu beekan isaa deemu inuma dhufa isin duraan amma kana geessanii moti Osaan jedhan nama lama moo sadiini tulluu baanee dhoggaa kurnan har'a moo miiliyoonidha. Borumoo anas keessa isin bichaadhaan as keessa jiru. Kumaatama Oromoo jira. Maal jedhan jedha alaawoo amma gadi baatani maal jedhan ijoolleedha. Maal jedhanii numarra irti keessa salas. Maa immoo barsiisuun nurra irti. Maal jedhan. Kanaaf ijaarama waaqeffata ijaarama gadaa sirritti Oromoon ijaaramee eegan deemne waa lamaan tanatti Oromoo jechuun dandeessan. Hambiraan deeme inuma dhufa dhiisa. Amantii biraas isin tuqu Oromoon. Maaltu amantiin an abbaan amane. Waa feettuu amanu. Keenya maali? Gadi baheetis hin lallabu seera gadaatinis. Bakka hundattis hin deemu. Mee amma warri amantii waaqeffataa amanen ilililil jedha malee. Yookaan kana qabee yookaan immoo bakka hunda dhaqee magaala keessa koottaa waaqeffataan kana hin jedhu waa tokko abadan maalifi amane ofumaan dhufa malee iyyeessa akka korbeecha reetin hin dhufu maaltu na iyyisiise korbeecha reetan iyyuu jedha bilili jedha halkan hin iyyaa hoolan irreen korbeechi ree inuma iyya iyyee reetin bakkumatti gala inni lapheen cite kanaaf akka torbeecha lee inni yinunu suutuma inneetuma keenya fidannaa jechaadha. Kanaaf jabaannee seenaa keenya ijaarree ijoollee teenya immoo of jalatti qabu. Namni lafa qotatne namni lafa qotee sanyiin qabaanne maal godha lafa qotee? Hoo sanyiin qabaanne lafti lafa ba'a. Sanyii immoo yoo dhaqxee irraan haammanne hurufatti facaastee yoo dhiiste maal nyaatta? Sanyii facaasuu jechuun dargaggeessa keenya yoo of jalatti ijoollee teenya qabanne dargaggeessa keenyaan irra waggaa 20 as kun irree waggaa 30 achi hin beekama. Ijoollee waggaa 30 asitu aadaa ofiit irratti du'a. Argitanii? Sanyii keenya kana immoo nama guddaa as keessa jira ijoollee teenya karaatti qabsiisudha. Abbaa eenyuti anamma durii nu akka sirna Oromoo keessa hoo guddannu abbaan keenya nu bira ta'a haati teenya ibiddas gira hibboo bakkaan jedhu san jiraam
Akkatti guddan hibboo hibbakka raadaa jibichaa dalluu daakichaa warra kana beekaa asitti wannoodha. Oo beekuu baatte lafa kenn hin kennu maalii ta'e amma namni barsiisuu jira ijoolluma teenya waakkanna malee ijoolleen akkana taate ijoolleen achi deemte hinna malee ani ijoollee teenya qaree baasuu jira hin jiru keessas alas hin beeknanu. Tokko waan beeknu akkatti guddanne reenu abboonni keenya oduun baratiin nan nu barsiisan argitanii oduun baratiin Oromoon haatis hayyoonnis an nu barsiisan hambiraa dargaggoonni as keessa 20-30 siin jirtanii nama immoo kabajuudha gadaan kabaja qabdi barsiisuu sinirra kabaja argitanii oo guddaan ol dhufu jalaa ka'a namni guddaan ayyaana qaba uumama isaatu irrifata akka sirna gadaatittis amma abbaan keenya hayyoon kun yoo lufoon anizim jedhee taa'u akkam nooriin an Oromooti noorii jedhaan Oromoon ni baruu jedha aboo guddadhu ulfaadhu umrii si'aa kennu ulfina qaba Oromoon mee laalaa Oromoon ija qaroos muti Oromoon sodaata argite uumama isaati sodaa onnee oduun ta'in akka fe'etti wannoon jedhu kanaaf nama kabajuu haadha kabajuu abbaa kabajuu ollaa kabajuu nama guddaa kabajuu yoo inni deeme dabarsuu harka qabuu yoo harka nama hin qabne boru eenyutu harka kee qaba argitanii akka biyya kanaatti motanana sawan akka achi hundeen keessa asitti dhalattan irratti qoodha dhalattan sin jedhu achumaa dhuftanii horteen keechan achi yoo asii barattan borummoo waaqayyo immoo waan liqeessan fudhatanii liqaa san namaa deebisaa jechaadha. Kana manguddoo kabajuun namarra jira. Hambiraa sirna gadaa keessatti waa'ee fuudha feerumaatis Oromoo safuu qaba. Safuu eeggachuun namarra jira. Safuu Oromoo duudhaa Oromoo sangatuun nurra hin jiru faranjii fudhannee yoo deemne faranjii mataa. Han Oromoo Oromuma homa ati abbaan kee yoo Oromoo ta'e yoo biyya feetti dhalatte naannee Oromoo himatta malee anasii himachuu hin dandeessu. Isa immoo aadaa kee qabattee deemu sirra jira. Aadaa kee sani teekinooloojiin barinaa oduun ta'in oduma bartuu aadaa kee immoo qabachuu sirra jira. Amma maal yeroo ammaa kana waan argin dubartiin asirratti maal handhuura qullaa Oromoo aadaa Oromooti kun dhiirri hudduu qullaa akkamitti ta'a kun nurraa miidhagu malee kongomaan miidhagu nurraa akkamitti dubartiin handhuura ofii gallakkistee deemti aadaa Oromooti moti kun barsiisuun nurraa jiramoo manguddoonni keenya warra adii kanarraa hin bareeda isaan qullumaa yaa'an aadaa isaa yaada isaaniiti isaan keenya ginii eeggachuun nurra jira argitanii yoo amma akkatti uffannee deemnu kan akkatti nu laalan isaan kaleessa eessaa dhufanii jarri kun jedhan yoo qullaa akkanuma akka isaanii deemne hoo maraataa fakkaannan hin bareednuyyuu keenyaa moti anammoo hambaati duruu rakkoon hamba jala galleeti annu dhibde hanuma dhufu hundu dhufa fudhanneet amma hayyoonni keenya nu wajjin rakkatti argitanii hayyoonni keenya nu wajjin beekan nu wajjin rakkatu am waanuma dhufa fudhanneet deebisuun nu dhibe deebisuudha ammoo oggaa dheeraa fudhata akka sablaatti hin deebi'u deebisuudha oggaa dheeraa fudhata oggaa dheeraa sirriitti itti hojjechuun nurra namni baay'ee oggaa dheeraa nurratti hojjete amma argitanii duratti asirratti barsiisan kanammoo waan hambaa hanumaan baati keenya immoo keenyuma kun surree ciccitaa uffata maal jedha Oromoon surree jilbarraan cittee abbaatu waraannata deega ijoollummaan dhuftee abbaatu tattaafataa jedhe Oromoon wayiif jedhe kan surreen ega citte inni achumaan ciccitaa deema hoo waraannatte immoo bara sii baasti yoo ijoollummaadhaan immoo hin qabanne yoo dulloomte maal godha tabba ba'uun nama dhiba dulluma ittuma idaa umriin ittuma idaa gahe
kalechaani amsa mato kilo olfunu har'a qunnaa shan olfuuduu dadhabna 25 jechaadha akka keenya midhaanitti kanaaf ofiinuu galuun nama dhiba umuriin namumatti dhidaate kanaaf sirnicha safuu Oromoo sirna Oromoon qabu safuu Oromoon qabu eeggachuudha hoo safuu Oromoon ani Oromoodha jettee deemuun waan biraatiin maal goota aadaa qabda aadaa keessan eegan bareechisne ormi aadaa keessa ibareessuu hin danda'u aadaa keessan immoo abaabilee akaakileen keessa kunoon jiranii isarraa fudhattee eega fuufunne maal godha afaan Oromoo jechuun dandeessa gini keessi kee Oromoo ta'uu hin danda'u keessi hin danda'u afaan bichaa itta keessa ilmi namaa hin hojjetu sammuudha ilmi namaa hin hojjetu hoo sammuun deebi'e gaarii ta'a kanaaf ijaaramni gadaa yoo gadaadhaan akkatti ijaaraman yoo akkatti hayyoota keenya dhagaan yoo isaanirraa qoratan nama 2-3 irraa yoo walitti fiddee beeksiste gadaan ijaarame jechuudha gadaan ijaaramnaa waaqeffataan ijaaramaan Oromoon duubatti hin deebi'u waa tokko santu nu dhibee ijaarama keenya gannee amma ormi akkana nu godheenna malee orma kara ormaan deemnu nu nagaayii jennee of laaluun narra jiraan ofitti naqaani malee kara ormaa qabdu qubni sadisitti garagala argitee kuni sadeen ati achi qabdaa kun sadeesitti garagala ati maal gootaa jedha mee ati of laalii jedha suni ragaa sadii miti ragaa sadeen kun maal hojjetta ati jedha yoon ani ragaa kana qulqulleesse karaan gaarii ta'a jechaadha kanaaf Oromumatu Oromootti duule Oromumat amantii Oromootti duule orma dhiisa an orma maqaan nawan maaltu nagalche kiyyuman leenjisa kiyyoon leenjise malee orma maarraa godha farda ofii abbaan leenjifata ani waan ormaatittis hin deemu Oromas maqaa dha'een beekuwan maaltu nagalche kiyyaawoo wan jedheetan akka ilma kiyyoon leenjise farda ofii abbaan leenjifata farda hin beektaniiti yoo farda leenjisne kun kurkurkur jettee kun immoo garbuu nyaachistee utaalee bakka sigaa ogwasan abbaa fardaa jedhan yoo moo ati laanneef yoo ati karaatti hin buusne yoo ati sirritti karaatti hin mijeechine hin beekta warri farda yaabbattan hunduu as keessa hirtanii farda ebeluu jedhan yoo abbaan soorranne kanaaf ijoollee teenya sirritti barsiisuun nurra jira akka ittoo deeman namni hin deebi'aa jechaadha kana wannoo jedhu anafee gaafiif deebii keessatti in deebi'aa yeroon keenyas argitanii taayimii maal jettanii sarreen baranne kanaafuu horaa bulaa waan hanqate moo isiniif kennina horaa bulaa waa'ee gadaa tartiiba gadaa kan bakka garaagaraa kanallee tuqxariittan deebi'a garuu waa'ee gadaa kana hoo deebitanii ijaartan akkuma reefu nu tuqxanuu waggaa gara 4 nu fixee yeroo dheeraa nu fixee laafaan turre deebifnee gadaa kan Tuulamaa hoo jiru kan Maccaa kan Booranaaf Gujii kan Ituuf Humbanaa akkatti deebisuun kun sikkoof mandoo yoo deebifnu qormaata adda addaatiin nu mudate jettan Oromoon amma asitti gumii kana kan qopheesse gumii jila kana kan qopheesse gumii waaqeffannaa addunyaa hojiin keenya guddaan gadaa deebisuudha isarratti yeroo guddaa fidne akkuma isinuu eertanuu nuyi amantii babal'isuu amantii barsiisuun aadaa Oromootii miti kanaafuu koottaa amantii waaqeffannaa jalatti galaa jedhee nama barsiisuu miti gadaa deebisuudha gadaa noo deebi'ee wanni nu barbaannu sanuma jireenya aadaa keenya keessa jiraanna amma yoo gadaan haa deebi'u jennu kana Oromoon yaaddoo qabu hin jira yaaddoo sunis maal inni gadaan hoo deebi'e sila waaqeffataa qofa ta'amoo warri amantii biraa keessa jiru akkam ta'a gaafin jedhu yeroo baay'ee ka'a fakkeenyaaf musliimni hin jira kiristaannis hin jira kana haluu hin dandeenyu amantiin Oromoo kan ganamaa waaqeffata hunduu hin beeka amma garuu hawaasni keenya amantii garaa jala jira gadaan hoo deebi'u warra amantii biraa jala jiru kana deebi'a waaqeffataa ta'aa isin martuu hin jedhuun akkasittan godhaa akkasittan akka waaqeffannaatitti illee amantii biraatiif illee beekumtii hin kennine waaqeffataa qofa kan Oromoon jennu yeroo dur waaqeffataa qofa amantiin Oromoo har'a garuu
jaalalus jibbirus amantiin biraatis akka jiru beekumtii hin kennina. Amantii biraatis hin tuqnu jedhan isaanillee kabajaa qabna jedhan. Gadaa hirmaachisaa kiristaanaa fi islaama Oromoo hirmaachisaa gadaan kana naan deebiftan gabaabsitanii sagalee biraallee nan qabu. Duraanuu ani qormaata Oromoo keessatti uumaa ture kana jechaadha. Na waggaa 4 waggaa meeqaan nurratti fudhate. Gadaan waggaa 8 walitti kennan. Amantii waggaa 8 walitti kennan kuni hin jedhamu hin jiru deebiin abbaa isinumaa fanniisa. Gadaan bulchiisa Oromooti. Han Oromoon ittiin sirna dimokiraatiitiin wal bulchu. Durattuu isin jedhee been. Waggaa 40 addaa fageessee jechuun maal jechuudha? Ilmi kiyya naanna'ee waggaa 8 akka deebi'ee waliin lolleef waggaa 40 addaa fageesse. Lolli sin jira argitanii yoo ba'e aangoon namatti cimtee barcumni noo'ite argitanii. Afooshatuu noo'ite afooshaa direedha sun. Yaa ta'u malee sirnicha daangesse san. Abbootiin gadaa jedhanii wallaalanis waggaa 10 maal jedhan bakka bakkatti an bulchanii jira. Kun immoo wallaalummaarran bakka sirni gadaa dadhabetti jechaadha. Akka keenyatti hin jiru. Akka Booranaa Gujii hin jiru. Kun akka Ituu Umbannaa Harargee jechaadha. Hin jiru deebi'ee inni 8. Amma karaa Maccaatittis ganaadha. Ganaa deebi'aa jira. Odaa Bisilitti ganaa odaa Bulluqitti amma deebi'aa jira. Maaliif amantiin tuqu gadaan akka duritti amantii waaqeffataa bichaa amane jechuun kongumaan hin danda'amus. Maaliif abbaan itti amane amantii jechuun abbaan amanate. Waaqayyo bira kuni nageessaa cubbuu narraa dhiqaa amma lafa kana jiru kanatun akanan amanaa aduumoon boqadhe Waaqayyo biraan nageessisaa jedhu sani amantii abbaan amane. Amantii muslimii, amantii kiristaanaa, amantii pirotestaantii baay'eedha. Amantiin baay'eedha. Amantiin an abbaan itti amane. Ilma kee amantii muslimaan amana jettee ta'u hin dhaltu ati hin dhalchitus. Kiristaana jettee hin dhalchitus. An abbaan kiyya kiristaana jedhee nan dhalchina. Bayyana sanbatu jedhee na dhalche malee. Haadha tiyya gini nan beeka. Gini san booda filadhee amantii amane sana yeroodha itti seen. Lakki immoo amantiin duudhaan kiyya durii kana yoo immoo abbaatu itti deebi'a. Amantii sirni gadaa dhiibbaa amantii godhus hin jiru. Sirni gadaa akka duroo jedhani waliis nama hin galchuun. Amma abbaan gadaa Saglan Iluu Ilibaaborii jechaadha. Nutu deebise. Amantii diigan jedhanii baay'ee wannoodhanii iyyuu inni muslimu. Mootii inneet kallachettiine seera gadaa qumbii qammasiisne yookaan immoo namachiisne isa 3 waaqatti lafaatti 3 tumeet qumbii qammase. Qumbii suni liqimsu jechuun hin hadhaa. Qumbiin beektanii miti hin hadhaa. Waan ati hojjattu hin hadhaa jennaan. Hin hadhaa. Nus akkasumatti fudhanne. Sanii booda damma kennitaaf hoodha shaggaa hojjattee damma taataa jechaadha. Sanii booda immoo garaa aante immoo ayeetuu dhugeedhee ayeetuu fookan itittuutti kenna Oromoo. Garaan kee immoo hoo aariyaa qabbanaa'uu jedha. Hin aarinii itti gadaa. Namni biyya bulchu naaru. Amma biyyaa san bal'ata. Yoo xiqqishuu ta'e maal biyya bulchan inni xiqqishuudha. Kanaaf gadaan amantii abbaa fe'ee hin dhiibu gadaan sirnuma caffee keessattuu. Argitanii caffeen yoo lallabdu sirna gadaa isa lallabuu hin danda'u amma isinitti isin himu. Hankennitu hin jira handhoofatu jira itti gadaa. Akkumatti kennuu hin danda'an. Oduu seera san beekanii karaa seera 500-600 keessatti tumaalee qabxoolee san oduu hunduu beeke dasnaidhaan. Gini isa beekuu hin dandeessu yoo keessa deemte malee
Gadaan amantii sin dhiibu amantii abbaa fe'ee kana jechuun ati amantii kana jedhee immoo abbaa gadaa ifilatamu jechuun danda'u. Isinitti maatan jira. Amma anudaa bultum Muslima. Abbaa gadaati. Handabres abbaa gadaati. Ammas hadhamma bakka bu'e Muslima. Rakkoon qabu sani. Naanna'ee sirnicha gadaa sirriitti beeka abbaa filata. Argitanii sirnitti beekuu sarreera. Amma asitti dhaabnaa abbaa gadaa waltajjii bakka teessuma isaanii naasimadhaa deebisan. Horaa bulaa.